kabajamtoota hordoftoota kakuu akkam jirtu nagaa keessanii annagaa koo galta waaqaa na argaartu ammoo waan kolfina godhedha kun kolfaan ture durumasaa waan sinitti muudhaaf kaanetu baay'ee nama kolfisiisa kanatti imimmaan buusee kolfaa oole gaafii tokko waan gaafatamne deebisuudhaaf dhufnee jirra jechuudha nagaa gaafadhume attamiin jirtu joo nagaa keessanii hordoftoonni keenya naguma nama keenya baga nagaa taatanii walitti deebineerraa suma jirraa waas nyaataa marqaas nyaataa jajjabaannee mammoo isinitti deebinee immoo waan isin gaafattanis waan sabana durii isinitti himnalleetu meetti mitaa waan gaaffisi gaafatan. Egaa namoonni tokko gaaffii na gaafatanii jiru jechuudha. Engadda gaafa darbee gaafanii dahee jechuudha galu sana akkamitti har'uma deessee har'uma deemtee galtee akkamitti miillaan deemtee galtee kanarraa kee akkamitti immoo galtee immoo argama manatti galtee immoo teessee jedhanii namoonni baay'een na gaggaafataa turanii da'uun kun salphaadha moo sitti ulfaanne moo deemtee galtee namni illee sin qabne galtee immoo teessee jedhanii egaa akka nama namaatti namni dandamatu jira namni baay'ee laafee qabaadhaan deemus immoo jira jechuudha isaan keessaanii qabaadhaan isin deemne nan dandamadhe jechuudha inni kan biraa immoo ani karuma uumamaan dee karadhuma uumamaa waan andahee fi uumamaa yoo dahan immoo naqabii ol naqabii na irkisiin kun baay'inaan hin jiru yoo namni sun laafaa ta'e raafuu dadhabee aqimii faa dhabe malee kuma dandamatamaa jechuudha. Innaa kanadha waa'insa kana yoo siniin jenne tokko immoo jira jechuudha akka aadaatti illee wanti godhamuu qabu isa kanallee isa aadaa sanallee harmeetu isinitti hima jechuudha. Akka aadaatti wanti godhamu jira mana keessa dubartii yoo galtee maal gochuu qabdi yoo gadi baatu maal gochuu qabdi yoo hojjettu maal gochuu qabdi isa isinitti himti. Ani ergan galeellee dhugaa dubbachuudhaafu ciisuma isa ciisan jala muree hin ciisne dhuguma dubbachuudhaafi ammallee ciisaa sin jiru yeroo ciisaa yeroo ka'een deema yeroo immoo waan tokko illee nan hojjedha hojjechuus eegaleen jira. Maaliif hin taare maaf seetanii jireenyi baay'ee qaala'eera yoo rafan immoo ittuma waddadha. Maali waa mashiisaa wayii nagaddamu isa ofirraa eeguuf jedheeni ka'ee deddeema yoo ciise achumatti na qabata waan ta'eef ka'ee hojjedha qaala'insa sana baqadhee. Maali namni jira ati amalumatti baree maleeyyo namni hojjetu jira anis immoo namna koo nan hojjedha. Kanaafuu isa jajjuu jara koo isin isa deemsaa maal jajjuu ishiin galtee kunoon ciifnee uffata na miica jetti miicina yoo nuyi jenne ishiin jettu kunoo mana walawwalti haadhumalleeyyuu didde soofaa kanas buttee sitti ulfaataan talakkoo dugdi keessi dhukkuban jedhaanii didde kunoo sirii akka nama waa dayee miti akka nama dadhabbii wayii qabutu hin teessuka inni da immoo eegamuu qaba. Nuun duratti dugdi keessanii sin socho'an nuun jetti akkoon koo tokko nu eegu nu tisku nu biraan deemanii waan akka kanaa jedhee tana numtuu masaa ka'ee bishaanillee budduskee kennaafi jedhee tanin dhufe ishiin mataa ishiittuu sarraatanyaa taate nuun duratti seera toobatu jira tooba qabna manaa gadi hin baanu baaneyyuu eegumsaan baana warra koo mataa keenya fuulduraa boofaanuu kaa'u mataa duraa seexana wayii nu dhaata'ees hin beeknu yoo gadi baanas ni eegamna yoo ol gallus ni eegamna yoo dhiira ta'e eeboonuu mataa dura eeboonuu kaa'u yoo dubara ta'e immoo haaduu duri anum turee fi yaadadhee kol fakkaatan amma azanni akkana ta'uu fi akka aadaattitu ta'e namni dhiira dahee mataa dura eeboo kaa'amaa fi eeboo kaawwatti yoo gadi bahu immoo yoo gadi bahee mana fincaanii faa fayyadamuu deemu immoo
waan aarfachaa deemu qaba. Waan ta'e qabsiisamee fiitu aara wayii duratti hin jira kaboota fa'aa Kaboota? boqqee horii kana. Boqqee horiitu gogee jira xaxxafameetu isa qabsiisu. Isa nuu kennaniitu isa qabannee aaraa deemna. Yoos immoo wanti ittiin eelee mashashan hin jira carqiini isa faanuu qabsiisu. Waan kan dubartiiti gaa durba dahan. Ka'annaa alatti waan. Abiddi inni adda adda argitanii yoo durba dahee namni suni yeroo kan mashashaa jedhan sana eelee ittiin asastuu sana aarsataa gadi bahaa jechuudha. Sila durbi kun gara booda eelee bira jiraattu figaa kun. Innis immoo gara ibiddaa hojjetti. Adamoo adamsamoo eeboo. Dhiirri Eeboo qabatee deema. eeboo qabate. Kana bichaa iyyuu maali Wanti ture? isaa sirrii madha dhugaa Kana waaqa. bichaa maali ture? Amma kanan jira miti. Gaafa shananii kana laga buuneetu baala cirree muka wayii jiidhaa wayii qosqos goone bishaanis immoo inni ittiin bulluskanii dhiqan kana waraabnee jiidhaa kana sharbitti waan nuti naxalaatti naqannee dhufna. Kan dhiiraa yoo ta'e dullaatu muramaa ulmaayii. Dullaa kana murree fi dullaa dhaabata isaa dhadhaabbata finnee dhufna. Inni gaa dhiirannaa ta'u Dhiirannaa ta'ee isa finnee ililchaa dubartittiin sun sireerra teessi uffata ishii kanarratti nan dhaaf jiidhaa sana. Dullaa sana immoo harka mucaa qabachiifna. mucaa maxxinnoo sana. Mucaa xinnoo sanatti finnee harka qabachiifna. Kan dubaraa immoo yoo ta'e immoo akkasumatti baaluma cirreetu baaluma bichaa fi jiidhaa kana murree finna. Bishaan nu waraabbii nu wal caala. Bishaan kanaan dhiiraa yoo ta'e jaarkaanii xixinnoo lama baanne. Kan dhiira. Kan dhiiraa. Kan dubaraa immoo tokkuma baanne kun lagaa. Lagaa fidamee malee dhaqni qabu ba'a. Kan ishiin ulfaatu argitanii sasalphaa. Kanaafuu ila argitanii mataa durallee kan kaa'amu haaduudha. Haaduu mana keessatti hojjetti jechuudha. Shunkurtii wanti mummuratti. Haaduu mataa dura kaa'uu fi wanti mataatti kan suuqqatu. Mutaa innaa mataattiin fuudhaniitu dhaatu. Ammayyuu jira mutaan kun. Mutaa immoo mataatti Mutaa kana immoo suuqqatti. akkas mutaa kana keessa suuqqanneetu. Mutaan immoo mijaatti mataa keenya keessa. Amma ji'aatti mataa keenya keessa taa'anii ga'a. Innaa manatti ol gallu akkasuma siree yoo ta'e achiirra suumna. Yoo gadi baatan Innaa immoo gadi baan immoo mataa keessa suuqqannaa. Asibidda bira suuqqannaa kana keessa deemnes ishee maleetu duun hin baanu ga'a. amma gaa maal namarraa eega mutaanii mashashaanii kaboonni eeboonni maal namarraa eega. Egaa maal beekna dubartiin deesse eegumsa qabdi nuun jedhu. Namni yoo nu eebba dhufeyyuu hirribaan hin dammaskan. Dafee Taa'anii oolatti. eegu malee hirrifatti jedhu. Akkama argite wanta argeen jettu Ee, kayoo. banattee sin baatu maal sin jennu. Suutaan itti wacamu. Ati sammaa ofii keeti ijjitu kanaaf akkuma ati maaltu amma kana nama dubbachiisa warri keenya nu dubbachiisanii. Achitti na ittisanii maggaara jalatti maggaara dukkana keenya citutu warra duritti. Akkasi kaayaa jala koo waan dur hin jirredhaan ishiin hojjetaa jirtu kunis garuu namni illee hin jajjabaatas isa ka'anii kun amma biddeena tashuu malee himtu ishiin hundumaa hojjetaa jirti wayyaa miicaa jirti. Maal wanti isaanitti himan maqaan ishii beektuun niitittii isheellee tiijii sana tiijiidha moonyudha ishee waan argamu hojjettee lukkuu kana meeqansaa bakka tokkotti hojjettu niitittii sana hin beektan. Waan isheen jette ani yoon dahee maanni hin arrasamu itti afaan oromoodhaan maal jedhaman namni na wal'aanu surmayyuu ani ciisuus dahee gallaan ofii makoon hojii koo hojjetadha. Inni alitti arrasimu tiijii atti tarrasimi jette dahee galee ofii dhimma ofii koon hojjetadha jette. Isheen ishee akka koonatti fakkaatti ta'e naa dheeyyaadha. Yaadumayyuu wal fakkaata dubbichi. Garuu sobadha hunda danda'amee sin hojjetamu baanuma salphaa wayiillee jechuun sosochiin baay'ee wayii hin eeyyamamaa zim jedhanii ciisaa ooluun kunis hin ta'u. Qaamni keellee walii hiikkachuu qabaa. Bakki hodhame yoo jiraate yoo sosochootee sochii sana keessa
walii kaadeemaa jechuudha. Garuu caal jettee gara yookaan gara tokkotti teesse yookaan gara tokkotti ciiste yoo ta'e hin goga si jalaa qaamni kee siin ajajamu. Maali Kanaafuu da'umsammaa fi da'umsi duriis adda yoo ta'e malee nuni dhagni keenya kun mana kaanu gara booda shoshooqanurraa. Dhagni kuni haqeetu kun akkuma waan wanni wayii akkasii dhiqannurraa kakka'ee shawu jedheetu kun nu addaa taate keenya kun. Miili keenyallee luqqaarra akka hophoo wayirraa ka'ee ganaa biqilaa wanti biraan ganaatti biqila gara. Ani garuu waan si qayyarame hunduu qayyarame dambi isaas qayyarame yoo ta'e malee immoo hin dandeenye nu duratti. Dandeenye akkas gof hin jennu soota jennee lafa jenna sayyuuti. Ituma jennu anillee ituma hin jedhutti baraan deemeenis akka zaban ammaa kana. Amma warran booda kana da'ee anis ka'ee mana hojjedha akkas bultii fuudhaa yoon fixe ilmaan ka'ee mana keessa socho'ee mana hojjetadha garuu carariitti hin ba'u alatti. Inni kallattiidhaan aduutti illee namti ammayyuu aduudhaatti hin ba'u kallattiidhaan mana keessa garuu hin taa'as hin deemas waas hin hojjeta. Bara kana yeroo baay'ee namni immoo nama isa gargaaru iyyuu hin qabu baay'inaan. Kanaafuu abbaa manaafaatu gargaara isheenis waan dandeessu waan sasalphaanuma hojjettituma akkas jettu gaafa torban lama booda immoo hojii ishii sakaan sirriitti hojjetatte jechuudha. Yaala abbaan mana garraamii yoo ta'e nagadee fideef hin hojjeta. hin hojjetatti. Akka kana kaadha koo baga waaqayyoo garuu kana beefaa bofa miila dhowwata jedhani. Akka namni zaban ammaa mi'aayetti namnis biyya hin jiru. Oti baga jajjabatte. Isa wayyamte. Jiru keetti baga boqote. Mee akkasi gaa isinis Ani garuu waan tokko jiraan gaafa dhadheen ture naa kana eeboon qabu jiraan. Mataa dura sii keenyadhe gaafachuu eeboon itti garuu dullaa qabu. Dullaanis ta'ee Dullaa guddaan jira. dullaanis illee nama dhiiraati. Eeboo maal goonare katamaa keessa teenye akkattiin eeboo. Maali namni meeshaadha waan xiqqooshiillee sibiila wayii. Sibiilli illee dhabamu garuu. Sibiila. Anoo jiraa gaafadhee kolfisiisadhee ka'eetame. Isa gaafadhu isa faana fixu. Aadaa Oromooti waan jedhadheen. Na akkasi gaafa kabajamtoota keenya yaa'u sunumatti dhiyaachuuf isin kolfisiisuu fi nikaan kan dhufne akkasiin kolfitaniifidha. Waan jiru immoo nuu barreessaa nuu kataba. Jedhaa gaafa Oromoo marqaatti si waamna. Na marqaas immoo waan jennu hin jira. Na sana immoo marqaa dhuftanii nyaattu. manaan deebina. Deebiin Saatti nu eegaa. borti si waamneef nagaan tura. Jedhaa.